Abiyyi Ahmad ergamtuu nafxanyaati kana jala sararree walitti himuu dhaqabna. Siidaan aanolee diigamuuf deema. Siidaan calii calanqoo diigamuuf deema. Kaayyoon bilxiginnaa inni guddaan akkasumas qabsaa'ota Oromoo Jawaar Mohammad dabalatee Daawud Ibsaa Kamaal Galchuu Hundasii Baqqalaa Garbaa Profeesar Maaraa ajjeesanii lafarraa fixuudha. Kanaaf ammoo ragaa qabatamaatu jira. Ashama harka fuun jirtu hordoftoonni Oraazii Entertainment nageenyi kiyya iddoo isin jirtanitti isin dhaqqabu jecha hardhas akkuma baratame yaada muraasa wayii kaafne irratti kan mari'annu ta'a. Kaayyoon marii kenna kan hardhaa kaayyoo Dr. Abiyyi Ahmad ka jedhu. Abiyyi Ahmad kaayyoon isaa maali eenyu ka jedhu ragam wantoota inni haasa'e irraa kaasuudhaan akkasumas background isaa wantoota muraasa kaasuudhaaf ragaalee muraasa qabadhee dhufe. Kutaan kun kutaa tokkoffaadha. Waan kana hojjechuu itti fufeechuu jechuun kaayyoon Abiyyi Ahmad amma viidiyoo kana irratti himee waan dhumatu miti. Akkamitti inni diinummaa inni uummata Oromoo wajjin qabu ifatti waan ibsu wantoota hedduutu jira. Hardhaaf kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessa. Akkuma hundi keenyayyuu arginu muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad kaayyoon isaa inni guddaan kaayyoo Minilik kaayyoo Haayila Sillaasee kaayyoo ilmaan naftanyaa dhagalman ga'u akka ta'e ragaa wajjin walitti himuun barbaachisaadha jechuudha. Itoophiyaan Abiyyi Ahmad barbaadu Itoophiyaa akkamiiti? Fakkeenyaaf Isaayyaas Afwerqiilleen warra Eertiraa kan bilisummaa isaanii goonfatanii Itoophiyaa irraa fottoqan waa Itoophiyaa irratti wanni isaan haasaan waan nama saalfachiisu. Fakkeenyaaf gorsaan Isaayyaas Afwerqi tokko waan inni dubbatee hundi keessaniyyuu argitanii federaalizimiin gosa irratti yookaan naannoo irratti hundaa'e Itoophiyaadhaaf hin barbaachisu jechaa jira. Intentioniin barreeffama kanaa yookaan kaayyoon barreeffama kanaa nuuf galaa mee ammaaf kasanii haadhiifnu Abiyyuma irratti haa xiyyeeffannu. Itoophiyaan Abiyyi Ahmad barbaadu Itoophiyaa akkamiiti? Abiyyi Ahmad Itoophiyaa Oromoo fi sabaaf sablammiin wal kabajjee keessa jiraattu barbaadamoo Itoophiyaa lumuxii tan Minilikii fi Haayila Sillaasee tan Biraanuu Naggaafa tan warra abin barbaadamoo Itoophiyaa sabaaf sablammiin hundi keessatti kabajamtee jiraattu barbaada. Kanaaf deebin kunuuti jechuudha. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad gaafa jalqaba masaraa Minilik seenu masaraa muummee ministeeraa Itoophiyaa yookaan daalatti 4 kiiloo jedhamu san seenu osoo namni tokko hin gaafatin osoo namni tokko waan takka hin jedhiniin waan takka osoo namni hin gaafatin waa'ee Minilik waan inni haasa'e daawwadhaa kunooti viidiyoo kana booda walitti deebina. Viidiyoo kanarraa waan hedduu hubachuu dandeettanii Minilik akka Itoophiyaadhaaf waan guddaa wayii hojjetee waan gumaata guddaa akka uummata Itoophiyaa kanarraa qabu godhee kaase osoo namni hin gaafatin takka jedha. ቪዲዮ ዳወዳ ወልት አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ያላትን ቅርጽ ከያዘች ጊዜ ጀምሮ በጣም ታላላቅ መሪዎች ነበሯት። ያሳቸውን አሻራ ጥለው ያለፉ መሪዎች ነበሯት። አፄ ምኒልክን ብንወስድ ነገር አሁን ያለውን መልክ እንዲይዝ ትልቅ ተጋድሎ ያደረጉ ከዚያም ባሻገር በወራሪ ኃይል ሀገር እንዳትወረር ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ ታላቅ መሪ ናቸው። ወደ ሀገራችን ቴክኖሎጂ እውቀት እንዲመጣ ጥረት አድርገዋል። ኤጋ ቪዲች አኩማ ዳወተንሰኒ አፋን አማራቲን ሀሰይ ሙምቺ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ዋንቲ እንጀዱ ያው ጀልቀበለ አፋን ኦሮሞትን ጥቅጥቆ ሲኒፍ ሂኬ ጅራ ምኒልክ ኢትዮጵያ አደፍ አከ ኢትዮጵያን አስጌቱፍ ቴክኖሎጂ ገልቹዳን ዋን ደዳ ከና ኢትዮጵያ ጉዶ ተናፍ ዋን ጉማቸ ጉዳ ኦሌዳ ካን አብይ አህመድ ጀዱ ታከ ጀዳ inni lammaffaa ammoo Abiyyi Ahmad kaayyoo isaatu dhokfachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf Birhaanuu Naggaa otuu siidaaleen siidaa Minilikii fi Haayila Sillaasee hin ijaaramin Ameerikaa irratti haasofni inni godhe Abiyyi Ahmad wajjin wanti haasofne dargaggoota Oromoo kan akka Minilik yookaan Haayila Sillaasee warra Atsootaa kanniin mootota Habashaa tanniin haala hin taaneen hubatan suuraa isaa fuudhee masaraa mootummaa keessatti ijaare dargaggoota Oromoo kana akka isaan Minilik gumaata guddaa isaaniif oole goota biyya kana akka ta'e isaan barsiisuu barbaada jedhe Birhaanuu Naggaa afaan isaatiin viidiyocha hundi keessanii daawwattanii jirtu jechuudha.
Inni biraa waan Abiyyi Ahmad dubbate waa'ee sabboonummaa Oromooti. Namtichi kun sabboonummaa Oromoo beekayyuu. Abiyyi Ahmad sabboonummaa Oromoo beeka isiniif fakkaata? Fakkeenyaaf osoo gara muummee ministeeratti hin dhufin dura kitaabota 3 barreesse. Irkaabinnaa mambar maali kitaabota hedduu barreesse. Warroonni kitaabota san dubbisan waan hedduu irraa haasa'aa jiru. Eenyummaa namicha kana kitaaba san irraa hubachuun hin danda'ama. Inni itti aansu waa'ee sabboonummaa Oromoo waan Abiyyi dubbate waan nama saalfachiisu. Sabboonummaan Oromoo akkuma hayyoonni Oromoo sabboonummaan Oromoo akkuma hayyoonni Oromoo jedhan sabboonummaan Oromoo Gaaza naaftaa qabsoo Oromooti. Sabbo Oromoon tokkoomee tokko ta'ee akka sabaatti wayyaanee saniyyuu buqqisee har'a aangoo Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo ittiin fixaa jiru tana irratti baasee jechuudha. Waa'ee sabboonummaa Oromoo ilaalchisee maal dubbate? Sabboonummaan Oromoo saba bal'aa kana hin xiqqeessee jedhe. Hin xiqqeessee waan hedduu nama saalfachiisu. Nama maal jedhanii nama akka Abiyyi kanaan nama qodaa irraa nyaatetti deebi'ee haguu jedhaniini. Sabboonummaan Oromoo dhuguma Oromoo xiqqeessite waan jedhuufi uummanni Oromoo qabsoo waggaa 100 olii kan godhe akka sabaatti gurmaa'ee qindaa'ee haga bara wayyaanee ofirraa darbu kanatti sabboonummaa Oromootiin qabsaa'ee as gahe. Sabboontonni akka Lammaa Magarsaa faanti yeroo sabboonummaa Oromootu asiin nu gahe. Sabboonummaa Oromoo malee eessayyuu gahuu hin dandeenyu. Sabboonummaan Oromoo Itoophiyaa tanayyuu kan tokkoomsu sabboonummaa Oromoo jedhanii onnee guutuun dubbachaa turan jechuudha. Abiyyi Ahmad waa'ee qabsootiin waan takka wal hin beeku. Sabboonummaan Oromoo xiqqeessee jedhe. Kana jechuun Oromoon akka sabaatti gurmaa'uu hin qabu. Qabsoon Oromoon gochaa ture qabsoo diqqaachuuti jechuudha. Viidicha Abiyyi Ahmad dubbate daawwannee walitti haa deebinu. Inni biraan mallee jaalala Abiyyi Ahmad warra atsee kanaaf qabu wantoota hedduu kaasuun hin danda'ama. Jaalala Abiyyi Ahmad fakkeenyaaf waa'ee Haayila Sillaasee waan inni dubbate. Abiyyi Ahmad konkolaataalee dulloome kan duraan Haayila Sillaaseen oofaa ture walitti qabee maallaqa miliyoona meeqa itti gadi naqee haaromse. Jaalalaa fi kabajaa inni Haayila Sillaaseef qabu. Haayila Sillaaseef Minilikiif qabu waan nama ajaa'ibu. Waan nama sammuu qabu tokkorraayyuu hin eeggamne. Gootni Abiyyi Ahmad Taaddasaa Birruu, Waaqoo Guutuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu faa otuu hin taane gootni Abiyyi Ahmad Minilikii fi Haayila Sillaaseedha jechuudha. Kanaaf waa'ee Haayila Sillaasee mee viidiyoo Abiyyi Ahmad dubbate daawwannee walitti haa deebinu. Waa'ee Haayila Sillaasee kan Abiyyi Ahmad አሻግሬን dubbate kana daawwadhaa walitti deebina. እና ሀገር የምንገነባበት ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። ወደዛ ስንመለስ ታችኛው ቤተ መንግስት በጣም ብዙ መኪናዎች አሉ። ካዲላክ የድሮዎች መኪናዎች ንጉሱ የሰበሰቧቸው በጣም ብዙ መኪናዎች አሉ። እነዚህ መኪናዎች ሌላ ዓለም 1 2 3 መኪና ያላቸው ሀገራት ቱሪስት አሰልፈው ያሳያሉ። ብራዚል ምሳሌ ሊሆን ይችላል። አሰልፈው ካዲላክ ምልህ ተራሰው የነዳው አይደለም ንጉስ የነዳውን ነው። ያውም በጣም ስመጥር የተከበረ ንጉስ የሀበሻ ምድር ንጉስ እንግሊዞች ሀገር ተሰዶ ሄዶ ንጉስ ብለው ማስታወሻ የሰሩለት ንጉስ ማለት ነው። የዚህ ሰውዬ የዚህ ንጉስ እያንዳንዷ ቁስ ብርቅና ውድ ናት። እኛ ጋር ግን ቦታ አልነበራት። አሁን በዛኛው ቤተ መንግስት ውስጥ እያንዳንዱ መኪና በመስታወት የሚሰራ እንደ ኤግዚቢሽን ይኖረዋል። በጣም ብዙ ናቸው ባይዘው እሱ ብቻ የቱሪስት ፍሰታችን ይቀይረዋል። ቪዲዮችስ አኩመ ዳወተን ሰንቱሬ ለዚህ የተከበረ ንጉስ ስመጥር ንጉስ ጀደ ንጉስ አከበጀማ ኮንኮላታ ኃይለ ሥላሴ ካን ሃሮምሱን ከነ ኮንኮላታ ነምኒ ተራ ሰው ጀደም ማል ጀደማ ነምኒ ምስኪን ጀደማ ምስኪን ነምኒ ዋንተ ከንበይነ
oofe osoo hin ta'in yatakabbara nugus ba'aalam simaxir nama maqaan isaa guddaa konkolaataa nuti haaromsine konkolaataa nama akkanaati nama kabajamaa kanaati kanaaf itti diqqaataa jedhe haasaa akkas jedhu haasa'e hubattanii jechuudha kanaaf ummanni Oromoo ammallee waan kana sirriitti hubachuu qaba jennee jala sararree itti himna jechuudha Kaayyoo Abiyyi Ahmad walitti himaa jirra ummanni Oromoo qabsoo waggaa meeqa itti qabsaa'e Haayile Sillaasee Minilik ummanni Oromoo waggaa meeqa waggaa Minilik ummanni Oromoo waggaa 100 dura qabsaa'e ofirraa buuse qabsoon ummanni Oromoo Minilik irratti gochaa ture qabsoon ummanni Oromoo Haayile Sillaasee irratti gochaa ture Abiyyi Ahmad harda lafaa dhufee uummata Oromoo qabsoo san irratti qoose kanaaf ummanni Oromoo kanarraayis waan guddaa akka hubatu abdii guddaa qabnaa jechuudha masaraa daalatti 4 kiiloo warri kaleessa Oromoo fixaa bahe ajjeesaa bahe sabaab sablammii fixaa bahe harda siidaan jara haaromfamee fi maallaqni miliyoonni meeqa itti gadi naqame garuu gootonni Oromoo warri akka Maammoo Mazammir Faanti lafa dhaloota isaa gudaritti ummanni maallaqa waliin busee siidaa isaaf ijaaruuf taanaan ummata bittinneessanii waan hedduu garagaraa nama nyaatu jechuudha qabsaa'onni Oromoo silaa har'a Finfinnee irra siidaan dhaabbachuuf qaba siidaan Minilikii fi Haayile Sillaasee kan Finfinnee siidaan Minilik kan Finfinnee walakkaa iddoo hedduu jiru osoo jiru madaa biraan mallee masaraa keessatti ol galfate waan gara nama nyaatan mallee wanni biraa Abiyyi Ahmad biiroo isaa keessaa yeroo biiroo Abiyyi Ahmad warra biyya laati dhufu itti qeebalee sa'aatii shaayiif bunaa itti taantu jira achi hundatti suuraa Minilik kaate Haayile Sillaasee waan gara nama nyaatu jechuudha kanarraayis waan hedduu akka hubannu abdii guddaa qabaa jedha Abiyyi Ahmad Oromoof kabaja akkamii qabaa ka jedhu ammallee haa ilaallu ummatuma Oromoo kanayyuu haalli Abiyyi Ahmad itti hubatu kun nama ajaa'iba fakkeenyaaf interview wahii Seefuu Gurnamichi jedhamu irratti dhiyaatee waan dubbate Oromoo የሚባል ግሩፕ አለ jedhe ግሩፕii Oromoo jedhamu wahiitu jira gadillee deebinee Jimma jira Arsii jira Wallaggaa deebinee akkana gadi deemna jedhe sabboonummaa Oromootti yeroo qoosu ummata Oromoo saba bal'aa kana ግሩፕii Oromoo የሚባል ግሩፕ አለ jedhe saban jenne Oromoo የሚባል ግሩፕ አለ akka waan ግሩፕii warra waan hedduu gara nama nyaatu jechuudha ግሩፕii Oromoo የሚባል ግሩፕ አለ ግሩፕii Oromoo jedhamutu jira garee Oromoo jedhamutu jira garee Oromoo jedhu osoo hin taane Abiyyi Ahmad ummata Oromoo jedhamutu jira siin jechuu barbaanne jechuudha kanarraayis waan guddaa akka hubattan abdii guddaa qabna ammallee dhuma irratti Abiyyi Ahmad kaayyoon isaa guddaan amma siidaa ijaarate irraa bahe biraan mallee kan an kaasuu barbaadu Abiyyi Ahmad amma waan ana gammaa isinitti hime kana waan muraasa dhageeffattanii jirtu sabboonummaa Oromootti qoosee Minilikiin ol kaasee siidaa ijaaree fi addunyatti akka jarri akka waan seenaa Itoophiyaa keessatti warri kun mootota Itoophiyaatiif gatii yookaan oolmaa guddaa oolan godhee gabaase haasa'ee Noorwee deemee yeroo badhaasa Noobeelii fudhatu afaan Amaaraatiin barreesse achirratti kun waan guddaadha akkasitti nu hubadha ammallee afaan Amaaraa afaan gamtaa Afrikaa akka ta'uuf qabsaa'e godhee goosisellee wantoota kana hunda eega hojjateen booda amma wanti itti aanu maali kaayyoon isaa wantoota maqaa Minilikii fi Haayile Sillaasee balleessaa hunda dhabama godhu siidaa calii calanqoo siidaa aanolee wantootuma akkasuma siidaa gootota Oromoo kana hunda diigee Itoophiyaa barbaadu nu kan Finfinneetiif boonna Itoophiyaa guuturratti siidaa warra Haayile Sillaasee fi Minilik waliin gahuuf deema kanaaf ammoo viidiyoon isaa ka amma miliqee bahee tokko hin mul'isaa maal jedha viidiyoon kuni Itoophiyaa tana tokkoomsuu fi seenaa kijibaa yetirrikt seenaa nugusoota irratti ka'u Haayile Sillaasee fi Minilik baana beekaa Haayile Sillaasee fi Minilik fa'a baana seenaa sobaa
guddifamee Minilikii fi Haayile Sillaasee irratti ka'u nugusoota irratti ka'u balleessuudhaa jedhe. Kana jechuun maali? Seenaa Haayile Sillaasee fi Minilik kan hadheeffatee mormu'een uummata Oromoo akka ta'e beekamaadha. Ifatti siidaa Aanolee fi siidaa Calii Calanqoo kanneen diiguuf akka deemu ragaa lafa nuuf kaahee jechuudha. Mee viidicha daawwannee walitti haa deebinu. ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ ነው ወይስ ተረክ ነው ያጣላል? የምንጨምራቸው ተረኮች የበዳዩን የበደል ልክ የሚያገዝፉ ናቸው። ነገስታት ላይ የሚነሳው ተረክ፣ በብሔረሰብ የሚነሳው ተረክ፣ በሃይማኖት የሚነሳው ተረክ ከአክቹዋል ታሪኩ በላይ የገዘፈ ስለሚሆን ማጽዳትም የሚያስፈልገው እነዛን ናሬሽኖች ቪዲዮች akkuma isin daawwattan san ture viidicha daawwattanii akka hubattan abdii guutuu irraa qaba. Viidicha irratti akkuma dhageettan yaa'u jalqaballee isiniif himee jira. Fakkeenyaaf amma Addisuu Araggaa gaaf tokko ambo deemee waa'ee siidaa Aanolee የትርክት የውሸት ትርክት kitaaba Tasfaayee Gabraab የውሸት ትርክት ቡርቃ ዝምታ ብሎ የጻፈው Addisuu Araggaa wanti kun lafaa kaa'ameeti miti ka jedhame pilaanii godhameeti. They know this. Uummanni Oromoo nama Oromootu achi jira jedhee waan irraa cal'isu se'an. No. Kana sirriitti hubachuu qabdanii jechuudha. Kanaaf Addisuu Araggaa gaaf san akkas jedhee uummanni Oromoo itti ka'ee hiriira itti baanan gadi ba'ee dhiifama gaafate. Okay. Garuu wanti kun ta'e jedhamee waan godhameedha. Uummanni Oromoo ammallee kaabaa kibbaan osoo sirna nafxanyaa sirriitti deebisanii hin ijaarin irratti qabsaa'uu qabdan. Inni biraa amma waan ashaagireen akka haarawaatti eegale tokko jira. Innis maali? Akka bara 1992 abaa'oo dhiibanii baasan humnaan TPLF dhiibdee baaftee ammas shoshoror keessanii dhaabbolee Oromoo kana kaan maqaa balleessanii kaan dhiibanii kaan waan godhanii baasuuf deemanii fakkeenyaaf amma boombii har'a Amboo irratti darbatanii dheengaddaa Burraayyuutti Kumaandar Salamooniin ajjeesanii akkasuma fakkeenyaaf amma anuu mataan kiyya liistii gargaara nama 2,000 ol qaba. Akka nama aktiivistii miidiyaa hawaasatti liistii nama gara 2,000 ol qaba ammaan. Warri miseensota abaa'oo kaafaa'oo fi paabaa'oo warra hidhame hundaa hidhatti guraa jiran hunda jara nuti saniif boonna warri olaanoo akka Jawaar Mohaammed, Daawud Ibsaa irratti waan hedduutu gaggeeffamuuf deema. Jara tana dhiibanii achi booda rabshaa kaasanii filannoo tan akka hin injifanne waan beekaniif rabshaa kaasanii biyyattii sana irra turuudha akkuma TPLF kan ammoo akka hin danda'amne waan gara nama nyaatu Abiyyi Ahmad fi Bilxiginnaan guutumatti jechuudha. Seenaa dabre irraa barachuu dhabuu isaaniiti. TPLF akkamitti akka salphattee maqalee galtee waanuma TPLF lafuma kaatee maqalee galte se'an. No, qabsoo uummata Oromootu buuse wareegama 1,000 itti kafalee uummanni Oromoo ofirraa buuse jechuudha. Sanirraa barachuu dhabuun keessan waan hedduu nama gaddisiisu. Kanaaf dhaaboliin Oromootis amma addaan faffacaatanii deemu kana dhaabaa oomisha irratti baatanii tokkoon bahuu dhiisaa walitti gadi baati ijannoo keessan fudhadha. Gandarraa haga naannootti qindeessitoota kaafaa'oo hooggantoota hundaa hidhatti guuraa jiran. Hundasii ka danda'an maallaqaan bitanii kaan hidhatti guuraa jiran. Filannoo akkamtu itti adeemama akkanatti. Waan nama ajaa'ibu jechuudha. Opiidiyoon dur wayyaaneef ergamaa baatee Bilxiginnaanis amma nafxanyaaf ergamaa jirti. Rabbiin ergamaaf uumee jechuudha ergamtuu. Kanaaf uummanni Oromoo kaabaa kibbaa ka'ee irratti qabsaa'uun dirqama. Mirga keenya hiriira ibiddi irraa deemu iddoo hundatti gochuun itti fufa. Dhaamsi kiyyaardhaa asuma irratti yoo gabaabse gaarii natti fakkaata. Garuu yeroo kanatti tokko yeroo kamuu caalaa abbaan fedhe ajandaa nuuf kaahuu hin qabu. Kana jechuu barbaada dhuma irratti namoonni yaada qabdan yaada keessan komentii jalatti barreessuu dandeettanii warroonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe akka gootan isin gaafannaa babbaa isin hin jenna kun abdii xayyibuu waaqotii kan sagantaa kan host godhe isiniif dhiyeesse yeroo biraa sagantaa wal fakkaataadhaan akkasumas sagantaa Abiyyi Ahmad eenyu jedhu kutaa lammaffaa sadaffaa jennee kan itti fufnu ta'a viidiyoo hedduu jira kana walitti adeemnu ta'a.